kan ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. As jiraachuun nuuf gaariidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoomsa 4. Jecha cimaa kanaa kan dubbatee abbaa keenyaa hangafa barattootaa qulqullicha Phexrosidha. Iddoon itti dubbate immoo Tulluu Taaboor jedhamu irratti. Egaa waa'ee isa kanaa ilaalchisee Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoomsa 1 irraa kaasee kan jiru akka yama Waaqayyootti waliin barannaa. Waaqayyo nu barsiisu. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoomsa 1 irraa kaasee akkas jedha. Guyyaa 6 booda Gooftaan Yesus Kiristoos Tulluu Taaboor jedhamu irratti barattoota isaa keessaa nama 3 fudhatee warra sarganii immoo tullicha jalatti dhiisee achirratti ol ba'ee jedha. Guyyaa 6 booda jechuun maal jechuudha? Guyyaa 6 booda maaltu ta'ee ture? Midura isa kana ilaalla. Guyyaa 6 fuulduraa iddoo Filiphisiyoos Qeesaariyaa jedhamutti barattoota isaa hundumaa waamee namni eenyu naan jedhaa jedhee isaan gaafate ture. Yemmuu kana hundumti isaanii kaan Musee siin jedhu, kaan Eliyaas siin jedhu, kaan immoo raajota bara durii keessa tokkodha siin jedhu jedhanii deebisaniif. Edda biyyi lafaa akkas naan jedha ta'e isin immoo eenyu naan jetture jedhee isaan gaafate. Yemmuu kana abbaan keenya qulqullichi Maatiyos atimmaa Masii ilma Waaqayyo jiraataati jedhe. Ilmi Waaqayyo Waaqayyoodha. Yemmuu kana Gooftaan Phexrosidhaaf deebisee maal jedheeni? Kan ammaa fooniif dhiigi siin ibsine kan kana siif ibsee hafuura abbaa koo Waaqarraati ati kan galateeffamteedha ittiin jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoomsa 23 irraa kaasee arguu dandeenya jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo tulluu dheeraa kana gubbaa irratti guyyaa 6 fuula dura waa'ee eenyummaa isaatii isaan gaafatee jennaan kan namni biyya lafaadhaa jedhu waan itti himaniif amma gaa waaqummaa isaa kana agarsiisuudhaaf, waaqummaa isaa kana mul'isuudhaaf ragaan immoo nama 3dhaan mirkanaa'aa waan ta'eef barattoota isaa keessaa nama 3 fudhatee tullicha irratti ol ba'ee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo isaan qofastuu hin taane kaan Musee siin jedhu, kaan Eliyaas siin jedhu jedhaniiru waan ta'eef Musee illee awwaalcha keessaa waamee, Eliyaasin immoo biyya jiraattotaati waamee bitaa mirga isaa dhaabachiisee waa'ee waaqummaa isaatii kan akka dhugaa ba'an taasise jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa 6 fuuldura jechuun egaa isa kana qaba jechaadha. Inni kan biraan tulluun sunii maaliif filatame? Dabra Taaboor jedhama. Naasee 13 waggaadhaan ayyaanni kun hin kabajamu. Ayyaanni kabajamu kun ayyaana waa'ee Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoos kabajaman 9 keessaa kun isa tokkodha. Kanaafuu Naaseen 13 hin bobba'asii bifa adda ta'een hin kabajama. Maal jedhamee? Dabra Taaboor jedhamee. Dabra jechuun maal jechuudha? Taaboor jechuun Dabra jechuun jecha Giiziiti. Hiiki isaa tulluu jechaadha. Taaboor jechuun immoo maqaa tulluuti. Tulluun kun irra galaanarra meetira 370 kan fagaatudha. Irra galaanarra haga meetira 300 hanga meetira 570 kan dheeratudha. Tulluun kun egaa tulluu dheeraa, tulluu guddaadha jechaadha. Waa'ee tulluu kanaas kanaan dura fakkeenyi fakkeeffameefis jira, raajiin raajames jira waan ta'eef tulloota baay'ee biyya Israa'el jiran keessaati tulluun kun kan filatameef kanaaf jechaadha. Mee fakkeenya fakkeeffameef waliin ilaalle dursa. Fakkeenyi fakkeeffameen kun eessarra innattanii Matsaafa Abboota Firdii boqonnaa 4 lakkoomsa 6 irratti barraa'ee jira. Mootiin Hormootaa Siisaaraa kan jedhamu waggaa 20 guutuu saboota Israa'eliin hacuuccaan taaneen bushaa ture. Bara sana keessa raajiin dhibee raajitti Diibooraa kan jedhamutu jirti turte. Bara sana keessa namni Waaqayyo jiru immoo Baaraaq nama jedhamu ture. Bara sana keessa isaanitti duuluudhaaf sadagallaa sibiilaa 900 hir'isee gara isaanitti duuluudhaaf jedhee jedha.
Yommuu kana raajitti Diibooraan kuni Baaraaqitti maal jettee himti? Tulluu Libaas, tulluu Taaboor kana yaabbadha. Tulluu Taaboor kana yaabbattanii jennaan salphaatti diina keessan sinitti dhufu injifachuu dandeessu jettee itti himte. Haaluma kanaan humna guddaadhaan meeshaa guddaadhaan kan itti dhufe loltuu Siisaaraa kana rukutuudhaaf namoota muraasa ta'anii Waaqayyoon kadhatanii tullicha yaabbatan. Waaqayyo isaan gargaaree mootii Siisaaraaf loltuu isaa barbadeessuu danda'aniiru jechaadha. Kanaaf Siisaaraan inni jedhamu kun fakkeenya Daabiloosiiti. Tulluun Taaboor sun fakkeenya gooftaan keenya irratti kakuu haaraa keessatti waaqummaa isaa agarsiisee diina isaa ijoollee isaa waggaa 5,500 bitaa turan san barbadeessuudhaaf akka dhufe kan ibsuudha jechaadha. Kanaaf fakkeenya kanaan tureera gabaabamatti yoon dubbachuudhaaf jedhe. Inni kan biraan maal yoo jettanii hiika lammaffaa irratti waa'ee tulluu kanaadha. Daawit raajii raajee jira. Maal jedhee raajii raajee faarsaa 88 yookaan 89 lakkoomsa 10 gubbaa irratti tulluun Taaboriif tulluun Armooniyeem maqaa keetti ni gammadanii jedhee jira. Kanaaf raajiin kun egaa akka raawwatamuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan fakkeenya itti fakkeeffame kan waan raajiin raajame kan dhugoomsuudhaaf raawwachuudhaaf jecha tulluu kana yaabbatee jechaadha. Egaa tulluu kana gubbaa irratti Eliyaasiidhaaf Musee wajjinis dudubbatanii jedhee Maatewos caafee jira. Maal dubbatan? Waan isaan dubbatan tokko waan caqasame garuu hin jiru. Inni dubbatanii gooftaan Musee wajjinis hin dubbate, Eliyaasii wajjinis hin dubbate jedha. Maal dubbatan? Dubbannaan isaanii gaafa sanaadha maal ture yoo jettanii Musee biyyi lafaa oo Musee naan jedha ati immoo eenyu naan jettaa jedhee Musee gaafate jechaadha. Yommuu kana ture Museen akkamittiin Musee siin jedhu ani galaana diimaa addaan kutee saboota Israa'el yoon ceesisellee mannaa waaqarraa gad roobsee yoon nyaachisellee ani kana waaqummaa keetiin humna tinaalaattee nan kana godhe malee ani waaqa ta'een kana godhe miti. Ajaa'iba garaagaraa hojjedheera. Ajaa'iba kana hundumaa ani waaqa ta'een hojjedhe miti. Situ akkan kana hojjedhu na dandeessise. Akkamittiin siin Musee siin jedhu ati waaqa Museeti, ati gooftaa Museeti malee jedhee boo'ee waa'ee waaqummaa isaatii dubbate jechaadha. Kan isaan dubbate Musee wajjin, kan inni dubbate Musee wajjin isa kanaadha. Eliyaasittis galagalee Eliyaas maal naan jettati immoo kunoo biyyi lafaa oo kaan Eliyaasiidha naan jechaa jira ati immoo maal naan jettaree jedhe. Maal yaa gooftaa koo akkamittiin Eliyaasii siin jedhu ati waaqa Eliyaasiiti malee. Ani dhugaamatti bokkaa waaqarraadhaa waggaa 3 ji'a akka inni caamu taasiseera kadhannaa kootiin. Akka inni deebi'ee roobus taasiseera. Abidda waaqarraa akka inni roobu taasiseera. Hojii ajaa'ibaa kan biraa xinnoo barakkachiises taasiseera. Kana hundumaa yoon godhe yoon kennaa tinaalaatteen eebba tinaalaatteen kana godhe malee ani waaqa ta'een kana godhe miti. Maal akkamittiin siin Eliyaasii siin jedhu ati waaqa Eliyaasiiti, ati uumaa Eliyaasiiti jedhee galata isaa dhiyeesse jechaadha. Yommuu kana gaa barattoonni sadanuudhaa dubbii kana dhaga'an. Akka dubbii kana dhaga'an qulqulluun Phexros ergaa isaa isa lammaffaa boqonnaa tokko irratti maal jedhee nuyi dubbii akkasumaanii haasofna miti jedhe. Dubbii akkasumaanii haasofna miti waa'ee Yesuus Kiristoos. Tullicha dheeraa irratti tulluu Taaboor irratti jechaadha. Kan inni waaqummaa isaatti mul'ise kan abbaan keenya Musee fi Eliyaas dhugaa ba'an sana ija keenyaan agarree gurra keenyaan kan dhageenye dhugaa baana malee hoduu akkasumaanii mammaasa dubbanna miti waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos jedhe. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf isaan kun sadan ragaan nama sadiidhaan mirkanaa'aa waan ta'eef ragaa kan akka ba'aniif jecha tulluu kana irratti jara kana sadan waamee jechaadha. Mee achumaan immoo warra salganii sana immoo maaliif dachaa hambisee? Tulluu jalatti warra salgan sana maaliif hambise? Isaan kana sadan maaliif fudhate? Isaan kun sadan tokko dura bu'oota barattootaati. Lammaffaa jaalala addaa gooftaadhaaf qabu. Kanaaf dura bu'oota waan ta'aniif jaalala addaa waan gooftaadhaaf qabaniif gooftaan isaan kana achirratti fudhatee ol ba'e. Tokkos ragaan nama sadiidhaan mirkanaa'ee jennaan hingaa jedhee seerri Musee barreessee waan jiruuf waa'ee waaqummaa isaatii isaan kun sadan yoo dhugaa ba'an hingaa jechuudhaaf. Inni kan biraa warra salgan sana kan inni hambiseef immoo abbaan keenya Isiyaas, abbaan keenya raajichi Waaqayyoo Isaayaas matsaafa raajii isaatii 26:9 irratti akkas jedha. Raajii Isaayaas boqonnaa 26:9 gubbaa irratti nama jallaatti nama cubbamaatti ulfina agarsiisin ulfinaaf kabajarraan baratuuti jedhee caafamee jira.
waa'ee Yihudaa nama jallaadhaaf jedheetu isaan achitti dhiise jechaadha. Haa ta'uutii garuu Yihudaarraan kan hafe warri 80 warri kan nama 3 argan sun waa'ee Museef waa'ee Eliyaas dubbatan sun dhaga'aniiru arganiiru warri kam warri 80 jechaadha. Waa'ee kanaan ragaa yoon sinii kenne seera lakkoomsaa 11:26 irratti gaafa Waaqayyo namoota lubootaaf waamu nama 70 dhiyaatan keessa namni 2 mandara keetti hafanii jedha. Warra 68tti icciti isaa gaafa mul'isu kennaa eebba isaa gaafa laatu mandara keessatti warra hafan 2 sanaaf illee iccitiin sun itti fee kennaan sun kennameeraaf akkuma jedhu. Kanaafuu warra 3 sun kan argan warri 80 arganiiru sababa Yihudaadhaaf jecha achi jalatti hafanii jechaadha. Beektu laata kana. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo maaliif Musee awwaalcha keessaa waame maaliif Eliyaasii waame kan jennu tokkos gaafa jennu ragaa akka ba'aniidhaaf ta'ee Museen warra du'an keessaa dhufe Eliyaas warra jiran keessaa dhufe. Ati Waaqa warra du'aniitis warra jiraniitis jechuudhaaf. Musee isa du'an du'a keessaa akka kaase warra du'anis du'a keessaa kaasuu hin dandeessa. Warra jiraniifis ati Waaqa isaaniiti ofitti dhiyeessuu hin dandeessa jechuudhaaf. Tokkos Museen kan fuudheedha. Maatii kan horateedha. Eliyaas garuu dingiliidha. Warra maatii horataniifis warra hin fuuneefis ati Waaqa isaaniiti jechuudhaafiti achiisaa waame jechaadha. Egaa yoon kana jedheen gaa inni kan biraan tulluun Taabor fakkeenya guddaa qabdi kan biraa. Fakkeenya waa sadiiti jedhanii abbootiin keenya hiikaniiru. Inni jalqabaadha fakkeenya wangeelaati. Tulluun Taabor fakkeenya wangeelaati. Tulluun ol ba'uudhaaf baay'ee humna nama gaafata. Tulluun ol ba'anii gaafa gubbeessi irra ga'an garuu waan hundumaa to'achuun waan hundumaa arguun hin danda'amu. Wangeelatti jiraachuunis baay'ee nama dadhabsiisa. Cimina nama gaafata. Obsa nama gaafata. Ogummaa nama gaafata. Gaafa itti jabaatanitti jiraatan garuu biyya lafaa kana maal akka isheen taate arguun hin danda'ama. Wanti biyya lafaa akkasumaan akka taate hubachuun hin danda'ama waan ta'eef fakkeenya wangeelaati. Tokkos tulluun Taabor fakkeenya mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo salphaatti hin seenani. Tulluu salphaatti akka hin yaabne. Garuu tulluu immoo yaabbatanii jennaan waan hundumaa to'achuuf mo'achuun hin danda'amu. Mootummaa Waaqayyoo salphaatti hin galan. Mootummaa Waaqayyoo garuu galanii jennaan waan hundumtuu salphaadha. Kanaaf akkas jedhe. Tokkos tulluun Taabor fakkeenya mana qulqullummaati. Tulluun Taabor fakkeenya mana qulqullummaati. Mana qulqullummaa seenuudhaaf mana qulqullummaatti deddeebi'uudhaaf cimina nama gaafata. Obsa nama gaafata. Dandeettii nama gaafata. Akkuma ta'e tulluu ol yaabuunis dandeettii akkuma nama gaafatu dhugaadhumatti tulluu yaabuun akkuma dandeettii nama gaafatu mana Waaqayyootti deddeebi'uun mana Waaqayyoo keessa jiraachuun foonsaaf dhiiga isaan qulqullummaan jiraachuun obsa nama gaafata waan ta'eef fakkeenya kanaati jechaadha. Egaa achirratti qulqulluun Phexros waan ta'e kana arge. Wanta kana argee maal jedheeni as jiraachuun yaa Gooftaa nuuf gaariidha jedhe mata duree barumsa keenya. As jiraachuun nuuf gaariidha. Yoo iyyama kee fedha kee yoo ta'e tulluu kanarratti godoo 3 ijaarraa nuuf iyyame. Tokko siif ijaarraa, tokko Museef ijaarraa, tokko Eliyaasiif ijaarraa jedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Maqaa Waaqayyootiin manni qulqullummaa akka ijaaramuudhaaf jiru. Maqaa raajotaan maqaa barattootaan manni qulqullummaa ijaaramuudhaaf akka jiru. Duraan dursa raajiin raajamee waan jiruuf waa'ee raajii kanaadhaa gaafatee jechaadha. Waan hundumtuu iyyama Waaqayyoon ta'a waan ta'eef iyyama keetiin yoo ta'e jedhe. Dhugaadhumatti achirratti har'a manni qulqullummaa ijaaramee jira jechaadha. Mana qulqullummaa ijaarame kana keessaa tokko bara 325 keessa harmeen mooticha Qosxonxinos mootittiin Leeniin mana qulqullummaa achirratti ijaarsisteetti. Eddasii booda warri Girikoon warri Laatiinii achirratti mana qulqullummaa ijaaranii qabu jechaadha. Egaa akkuma gaafa sana Phexros iyyama kee yoo ta'e jedhe iyyama Waaqayyoon achirratti manni Waaqayyoo ijaaramee jira jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo yeroo sana gaasaan kana dubbachaa yoggaa jiranitti sagaleen duumessarraan dhaga'an. Sagalaan duumessarraa dhaga'amee jaalalleen mucaa koo isa kanaadha. Fedhiin koo iyyamni koo karaa isaa raawwata isaaf dhaga'aa jedhe. Dhugaadhumatti abbaan duumessarraan dubbatee jecha kana si'a 2 dubbate. Tokko gaafa Gooftaan cuuphame laga cuuphaatti duumessarraan dubbate jaalalleen mucaa koo isa kanaadha isaaf dhaga'aa jedhe. Lammaffaas takkas jedhe.
Giiftiin keenya maaramiinis Qaanaa Zagaleelaatti waan jedhedha agaa waan isin abboomu raawwadha jettee jirti. Egaa kun maal ibsa? Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyo Abbaa ilma dubaroo maaramii ta'uu isaa ibsa jechaadha. Kanaaf waa'ee isaa dhagaa fi jechuun qulqulluun Phexros gaaf tokko waa'ee du'a isaatii gaafa gooftaan dubbatu ati hin duutu malee jedhee tureeyyuu. Ati hin duutu jedhe. Inni nuu du'u nuuf qoricha ture. Garuu seexanni sarara bulee hin duutu jedhee waan mormeef bayi seexana naatti hin jedhee ture. Kanaaf Waaqayyo Abbaan duumessaan dubbate hin didinaa isa dhaggeeffadhaa kan inni isin abboomu raawwadhaa jedhe jechaadha. Kanaaf kan gooftaan keenya nu abboome yoo raawwanne eebba fayyina jireenyatti arganna jechaadha. Tokkos yeroo dubbii kana xumuratan duumessi dhufee isaan golge jedha. Duumessi dhufee isaan golge. Duumessi isaan golge yeroo sanatti gaa waaqummaan gooftaadhaa akka biiftuu ife ture. Fuulli isaa hin calaqqise ture. Barattoonni illee ilaaluu dadhaban hin kukkufan jedha. Hin kukkufan jedha. Kanaaf waaqummaa isaa kaleessa nama fakkaatee deemaa ture achirratti gaa bifa adda ta'een waaqummaa isaa mul'isee isaan illee bukkee dhaabachuu dadhabanii abbaan keenya Museen awwaalcha koo naa ooyya jedhee sokke. Ammati gaafa na kaaftutti awwaalcha koo naa ooyya dandeessu dura hin dhaabadhu jedhee sokke. Eliyaas gara biyya jiraatotaatti ol deebi'e. Isaan kun sadan immoo hin kukkufan jedha. Edda sanaa booda yeroo kufaatti sana keessaa ka'anii homaa tokkoyyuu hin agarre jedha. Gooftaan achi kaasee maal jedha? Waan agartaniif waan dhageessan kana hin dubbatinaa jedhee isaan abboon. Waan dhageessaniif waan agartan kan hin dubbatinaa jedhe. Mee maatiiwwan Waaqayyoo Wangeela Maatewos 28 lakkoomsa 18 irratti maal jedhee tureyyuu? Gara daarii biyya lafaa hundumaa deemaa dubbadhaa barsiisaa dhugaa ba'aa jedhee ture. Asirratti immoo garuu hin dubbatinaa jedhe. Maal jechuudha kun? Kun egaa waa sadiidhaaf akkas jedhe jedhan abboonni. Tokko maal inni ennaa jettanii namni tokko of fuuldura rakkina kaa'ee of fuuldura rakkoon utuu jiru du'i isaa utuu jiru waa'ee isaa of kaasee haasa'uun gaarii waan hin taaneef amma hin dubbatinaa. Gaafa hundumaa injifannu dubbattu jechuudhaaf jedheeti. Kanaaf namni gooti tokko gaafa lolatti ba'u hin dhaadhatu. Gaafa moo eegalu dhaadhata malee. Kanaaf ganaa fannootti fannifamuudhaaf deemaa jira waan ta'eef eddan du'a moo'ee ka'ee booda dubbattu malee hin dubbatinaa jechuusaati. Karaa adda biraa namoonni baay'een akka ittiin hin dogoggorreef maal jedhanii mitaatiidha. Hin fudhatani ka mitaatiidha. Fakkii siyaasaa akka ittiin hin jenne jechaadha. Kanaaf walumaa galatti namni tokko ulfina isaa kabaja isaa boodara dubbatama malee jalqaban dubbatamu. Kanaaf akkas jedhe jechaadha. Egaa xumura barumsa keenyaatti gaafa deebinu maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluun Phexros as jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Tulluu sana gubbaa jiraachuun nuuf gaarii. Tulluun sun iddoo fakkeenya wangeelaa waan taateef. Tulluun sun fakkeenya mootummaa Waaqayyoo waan taateef. Tulluun suni fakkeenya mana kiristaanaa waan taateef. Tulluu sanarra hundumatu jira waan ta'eef. Waaqayyo Abbaan jira, Hafuura Qulqulluun jira, Waaqayyo Ilmi jira, raajonni jiru, barattoonni jiru, hundumatu jira waan ta'eef, ifi jira. Kanaaf hundumatu jira waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Egaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuun gaariidha, dhugaadha, jiraachuun gaariidha. Yoo har'as jiraanne bor mana isaa Waaqarraa kee jiraanna waan ta'eef. Har'as mana qulqullummaa keenya kana keessa waan hundumaatu jira. Waan dhibeen jiru. Hundumatu jira. Wanta jira sinin jedhu waan hin dubbadhe waan dhiisuun qabu. Kanaaf nutis as jiraachuun nuuf gaariidha. Maaliif jennaan tokko balbala mana Waaqayyoo waan taateef as jiraachuun nuuf gaariidha. Seera uumamaa 28:16-22. Tokkos Waaqayyo iddoo kana filadheera iji koo yeroo hundumaa gara kana ilaala waan jedheef mana qulqullummaa keessa jiraachuun nuuf gaariidha. Lammaffaa Seenaa Baraa 7:11-16. Karaa adda biraa tokkos Waaqayyo kan qulqulleessee fi kan filate manni kun mana abbaa kooti mana kadhataa jedhee caafamee jira jedhee waan dubbateef as jiraachuun nuuf gaariidha. Maatewos 21:12-13. Tokkos mana fayyinaa waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Mana qulqullummaa kana keessatti kan gubatan, kan naafatan, kan jaaman fayyiseera waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Tokkos da'oo dadhabootaa waan taateef hojii ergamootaa 3 as jiraachuun nuuf gaariidha. Tokkos Waaqayyo dhiiga isaatiin kan qulqulleesseef kan eebbise waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Hojii ergamootaa 20:28. Tokkos ergamootaaf namoonni iddootti wal agarru waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Deebii kadhannaa keenyaa gara keenyatti kadhannaa keenya gara Waaqayyootti geessanii misraachoo iddootti nutti himan waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Wangeela Luqaas
boqonnaa 1:8 kaasee wangeela Luqaas 1:26 kaasee iccitii Sillaaseedhaa tokkos jennee abbootiin lafa hiikanitti nutti himan waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Iddoo qibaameeroodhaan eebbifame waan ta'eef as jiraachuun nuuf gaariidha. Iddoo biraa 1,000 oolur oobdii mana keetii keessatti gatamanii taa'uu wayya waan jedhameef as jiraachuun nuuf gaariidha. Tokkos fakkeenya mootummaa waa mana qulqullummaa ishee waaqarraan kan ijaaramte, ajaja Waaqayyoon kan ijaaramte waan taateef as jiraachuun nuuf gaariidha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo ayyaanni Taabor ayyaana guddaadha, ayyaana cimaadha. Waa'ee ayyaana kanaas gabaabsinee yeroo kanatti fixuu hin dandeenyu. Horaabbiidhaaf akka ta'utti jecha gaggabaabsin dubbadhe isa dhageenya kanaan Waaqayyoon waa eebbisu. Ayyaana kanarraa ayyaana isaa nuuf haa qoodu. Sagalee baranne kanaan ija bareedaa 30, 60, 100 akka naqannuuf iyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kadhannaan gifti maaramii eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa nurra bulee bara baraan haa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana gaarii.